reef micayyoo keenya akka dafeenuuf galu jedhanii turanii. Egaa namni akka itti bahu beeka malee akka itti galu beekani. Ashama akkam jirtu hordoftoonni koo, nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkamiin sa'aatii kana geessani? Ani obboleettiin keessan nagaa kooti. Har'a waa'ee obboleettii keenya Jordan keessatti boqottee qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Egaa hundumti keenya iyyuu har'a jirra, boru waan taanu beeknu aguma humna keenya jechaadha. Aguma humna keenya sagalee haa taanuu fi karaadhuma kamiyyuu haa ta'u jechaadha. Adaraa keessan isiniin jedha. Maaliif har'a jirra malee boru waan taanu beeku. Micayyoon kun akkuma keenya hojjetattee maatii ishee jijjiiruuf yookiis immoo ofii isheetiif jijjiiruudhaaf biyyaa baatee. Egaa namni jalqaba gaafa biyya isaatii bahu yookiin maatii isaa biraa bahu nagaa kootiin hangala jettee akkuma keenya biyyaa baate jechaadha. Har'a garuu lubbuu ishee darbee waaqayyo maatii isheetiif jajjabina haa kennu. Egaa har'a kaleessa shintibeetii keessatti kuftee achi keessatti duutu ishee arginee jedhanii turanii. Egaa har'a immoo marammaranii turan jechaadha. Marammaranii turanii. Micayyoon kun kontiraata bakkeen hojjetu jechaadha. Biiroo qabdi. Egaa marammaranii turanii akka jedhanitti bakka isheen shintibeetii galte isaanitti jechaadha. Bakka shaawurii gaafa galtu gaazii jira jedha shintibeetii san keessatti. Inni affaneeti ajjeesee jechaa jiru. Warroonni Jordan keessa jiran yeroo ammaa kana akkuma beekamu baay'ee qorra jechaadha. In qorraa yeroo qorrummoo tiffeeyye kan jedhamu tokko hin jira. Warroonni Beirut yookiin Jordan keessa jirtan hin beektu jedheen hasaaba. Isa gaafa dawwaranii inni sila ofii affanee ajjeesee jedhani. Dhugaa waaqayyoo micayyoon kun akkuma kanaan dura gaafa dheengada jechaadha. Gaafa roobii viidiyoo postottee turte jechaadha. Barri amma keessa jirru kun baay'ee ulfaataa, baay'ee jechaadha. Akkuma nama tokko isheenis illee hojjettee of jijjiiruudhaaf biyyaa baate. Egaa namni har'a keenya beekna malee boru keenya waan taanu hin beeknu jechaadha. Hundumti keenya iyyuu akkuma amantii keessanitti waaqayyoon kadhadhaa. Nagaan baane nagaan galuu jechuun waan qallaa miti, qaldii miti hojii jechaadha. Dhugaa waaqayyo baay'ee sammuu kana jeeqe jechaadha. Guyyaa tokkoon booda jechaadha. Guyyaa tokkoon booda viidiyoo hojjettee har'a gaafa lubbuu ishee darbu baay'ee ulfaata. Keessattuu immoo haadhi ishee reeffi micayyoo kootii akka dafee naaf galu jechaa jirti. Hamma haalan taane keessa jiru jechaadha. Maatii ishee amma laayivii TikTok irratti argeetanan ture. Baay'ee tokko garaana nyaatanii. Bara akkamii keessa akka jirru hin beeku. Dhugaa waaqayyo hundumti keenyaafuu jechaadha. Boruu nutis waan taanu hin beeku. Waaqayyoon bichaan inni manaa nu baase nagaan maatii keenyatti akka nu gashu waaqayyoon kadhadhaa. Hundumti keessaniyyuu jechaadha. Haalli amma keessa jiru baay'ee waan nama sodaachisu jechaadha. Har'a kana wajjinaa isaanii boru wal dhabu jiru. Hinna dachee lafaa kanarratti immoo warroonni wal jibbitanirree warroonni ammeenya walii yaadanillee piliis garaa dhiifamaa waliif qabaadhaa. Haga jiraannu beenu dachee lafaa kanarratti jechaadha. Egaa micayyoon kun warroonni kaan immoo jechaadha of eeggannoo godhaa wantoota kam keessatti iyyuu jechaadha. Waaqayyoon biratti immoo abbaanis of eeguun dirqama isiniin jedha. Micayyoon kun kaleessan roobii jechaadha. Roobii akkuma beekamu nagaadha jedhani. Har'a garuu lubbuudhaan hin jirtu jechaadha micayyoon kun. Maaliif baay'ee ulfaata dhugaa waaqayyoo jechaadha. Boruu keenya nutis waan taanu hin beeknu. Na akkasii isiniin jedha. Na micayyoon kun immoo gaafa shintibeetii keessatti arganii bakki isheen itti kuftellee akka marammaramtetti dhanna isheerra madaatu jira minaamina jechaan bakki isheen kuftee suni mul'atee jira jechaadha. Warroonni marammaranii jiranii. Egaa dhugaa waaqayyo maatii isheefi hiriyoota isheetii jajjabina haa hawwu. Warroonni biyya ormaa jirtan immoo isinis akkuma amantaa keessanitti waaqayyoon kadhadhaa. Biyya ormaa keessatti waan isin haa eegu isiniin jedha. Viidiyoo laalee walitti deebina.